Maqaan koo Biraanee Geetaachoon jedhama. Biyyi dhaloota kootii Xuqurincinniidha. Dhuga baatiin ani qabu waggaa 2 guutuufan dhiiga tufe. Dhiigni an tufus immoo horii kokkee kutan fakkaatan na keessaa jigu. Achi gaaf kaanii mana yaalaa deeme. Mana yaalaa gaafan deemu qoricha congaarra dhayanii qoricha naa kennan. Kana fayyadamiitii yoo si dhiisuu baate deebii raajii ka'ii naan jedhe doktorri nannaqe. Achi qorichicha fudhadhee galee gaafan galuu qorichichi neessaan naa kennanii isaan dhibeedhaan naa kennanii inni immoo anumatti deebi'eetu na gubaa akkuma ibiddaa keessa koo. Sana booddee isumaan itoo rakkadhu qorichicha fixee ammas nattammaannan mana yaalaatti deebi'e. Gaafa mana yaalaatti deebi'u yoo si dhiisuu baate egaa deebi'i raajii naa ka'i naan jedhe egaa doktorri. Achinanii mana yaalaatti deebi'e gaafa mana yaalaatti deebi'u raajii ka'uudhaaf liivarii iddoo biraatti naa barreessan. Gaafa liivarii naa barreessanii birrii nani qabadhee jiru birrii 2,500 iddoon deeme sanatti immoo kan isaan raajii duwwaadhaan naa kennan kaffaltiinsaa birrii 2,800dha. Achi nan galee egaa birrii 300 naan qannaa. Gaafan galuu kurroobii isaatidha. Galee yaa waaqayyoo an kana booddee mana yaalaattis hin deebi'u deebi'een dhugaa ba'a malee tufaatii dhiigaatiinis immoo irra kadhodheetan amaneetuma waaqa kadhadhee sanbata isaa waldaa dhufe. Gaafa waldaa dhufuu namni sin dhukkubo akkas ba'an jedhan paastarii. Gaafanii paastariin akkas jedhanii dhufe. Innaan dhufu maal si dhukkubaannaan dhiiga na tufsisiisaan jedheen. Isaanoo zayitii dibataa afaanitti naa qixanii naa kadhatanii fayyii dhugaa bayinaan jedhan. Gaafa kanaanii anis amaneedhuma fudhee gale. Gaafan galuun na dhiise. Yeroo suni sodaan immoo qaba keessa kootti. Sodaadhee dhugaa ba'u fayyee ji'a 3 ga'eetaniini otumaan dhugaan baa otoon jedhu gaafa waldaa dhufu dhugaan baa galmaa'ee tangalaan jedha. Yeroon immoo waldaa seen immoo nan sodaadha sababbii sodaarraa waan ka'eefu dhiisee tangala. Otoon kanaan jiruu gaaf kaan utuu ga'ini dhiiga tufuun kun akkam bitee darbitee tuftamoo dhiigi kun akkam hidhame? Yeroo dhuma hundan tufa dhiiganoo ganama gaafan akkas gadi jedhus immoo dhiiguma afaan koo keessaa yaa'a. Funyaaniinis immoo gaafa afaaniin na ba'u funyaaniinis na ba'a. Okay, yeroo hundumaati immoo kun darbeeti? Yeroo dhuma hundumaa dhaabbataadhumadha. Okay, yeroo hundumaa jechaadha? Halkan fa'aa gaafa raftu fa'aa akkam taate? Halkan kan isin garramu irriba keessaa fa'aa ka'eetaniini dhiigni kan afaan na guutuun ka'eetu fa dhugaa waaqa jiraataa asirra dhaabbadhee sobuun barbaadu. Gaafa irriba keessaa bir jedhu afaan koo dhiiguma dhiigana jedha. Yeroon tufu immoo dhiiguma qulqulluutu afaan koo keessa na yaa'a. Okay. Yeroo hundumaa waggaa 2 guutuudhaaf? Waggaa 2 guutuudha dhaabbataasaa. Okay. Gaafa dhuftee si kadhannu kaasee garuu akkam ta'e? Narraa dhiisaa dhufee boodarra booruu wanta ta'eef afaaniin na bahee. Okay. Sana booddee narraa bade. Sanarraan adda kan ta'e booruu si keessaa ba'e booda sirraa bade. Wow, mial takka Sakana waaqayyoon fadhaa fi bareechaati. Mee akka shakkiitti dhibeen kun maal taadhaniitti kan doktoronni sitti himan? Duraanii congaarra naan jedhanii gaafan deebi'u immoo raajii ka'ii naan jedhanaanii iddoo raajiitti gaabirriin naan kannaan deebi'ee gale malee congaarra naan jedhan dura. Dura congaarraadhaan? Garuu si waggaa 2 guutuu dhiiga tufaa turte halkanillee akkuma kanadha gaaf immoo afaan funyaaniin iyyuu si akka turte. Akkasumadha. Wow, mee isaal tokkoon dhibee akkasii dhibee yaaddoo akkasii namarraa kaasu meel takka gooftaa galateef fi bareechaa. Intaan suutiin waa'ee mucaa kee kaastee turte mucaan kee akkam ta'e? Mucaa koo na jalaa dhukkuba mataadhumadha jechuudha. Dura mataa dhibee mataa yoo takka dhukkubsattee hin beektu madaatu dhandhatti mataatti yaa'e. Gaafa madichi mataatti yaa'u mana yaalaa geessine gaafa mana yaalaa geessinu qoricha waan dibamu kenneef doktorri. Gaafa kennuufi qorichicha hin dibatte. Yeroo dibattu kaastee dura akka foroforiitti addeessetti yaa'e. Qorichicha gaafa argatu gini imma daa'ee xiraa'e. Gaafa xiraa'u qoricha ni doktorri kenneef homaa gochuu fi dide. Achiin lammata deebimnu. Gaafa deebimnu ammas immoo qayyarameetuma qorichi gaafa kennamuufi homaa dhiisuu didee xiraa'e. Si'a 5 guutuu mana yaalaa geessine mana yaalaa sanarraan homaa jijjiirama dhabe. Gaafa dhabuu qoricha bashaatti immoo jijjiirame. Gaafa jijjiiramu takkatu buqqee affeelanii dibuu homaa siqa dhabe. Deebi'anii ammas immoo waan akka daakuu wayiitii indibu umata udidi sana bode matarra anne gafa adamu mo umadi su dide umna ol tiraye malgona nan jedhan
yaa waaqayyo baqa naa kennitee narraan fudhatiin fuula saba kee yoo mucaan koo naa fayyite saba kee fuuldura dhaabbeen dhugaa ba'a malee kana booddee birriin koos mana yaalaatti hin dhumu yaa waaqayyo gooftaa yoo mucaa koo narraa fudhatte anaan dura na ajjeesedheen boo'ee waaqa kadhachaa ture sana booddee paastarii bira dhufee akkatti mucaa koo na jalaa dhukkubaa naa kadhadhaa fennaan nagaadhaan aan jedhan paastariin naa kadhatanii kana booddee nagaadhaan akkuma paastariin naan jedhan eddii gaafasitti mana yaalaattis hin deebine mucaan koo inni dura yoo namni harka narra kaayyuu na dhukkuba naan jettu amma garuu nagaadhaan aan jette saganaafis waaqayyoon naa galateeffadha. Galateeffadha kan bareechaati. Mataa dhukkubi gaafa jettu akkam midhame tottore moo imma daa'e moo maal ta'e? Madaayetuma imala anillee biran jiru akkani bilbilaan dhaga'utti imala gaafa marra ummoo du'aa fardaadha intiniin shi baay'ee xiraayeera naan jedhu gaa isaan akkasidha dura madaayetuma yeroo achi buruqummoon xiraa najaaya foolii qabaachaadha erga gaafa kaaniif garuu mataa mucaa maal ta'e fayyaa ta'e kana booddee umtuu narran jiru anis nagaadhaan naan jetti mucaan. Mee mucaa kan achi deemne kadhanneef immoo situ dhufee sitti kadhanneef achi mucaan fayyi. Anatu dhufee ana jalaa dhukkuba naa kadhadhaa fi ennaan kana booddee nagaadhaan naan jettan naa kadhattanii kana booddee mucaan kee nagaadhaan naan jettan. Asii kadhannee achi fayyi. Ammas nama maneef nama rakkina qabdaniif. Nama amaneef utoo sii kadhannu lafa dhimmi kee jiru furmaatee argamu. Nurri manta harka bal'ifadhaa. Utuu ati asii harka kee ol kaasaa jirtu lafa gaaffiin jiru lafa dhibeen jiru lafa yaaddaa jirtu sana borga nama misiraachuudhaaf sifa bilbilamu. Isti namni tokko du'an fudhadhaa borga nama dhimmatti mataa cabaa jirtu sanaaf dhimma yaaddaa jiru sana misiraachuu dhagayi. Mee bareechaal takka misiraachoon nagaa jedha ayyaati. Nama afuriif yeroo isheen dhugaa baatan sansalata wayicituun arge. Waaqayyo wanta ati hin danda'amu kana booda jette sana ani kuteera sin jedhe waaqayyo lafa dadhabde sana furmaata dhageessa lafa yaaddoofte sana hiika dhageessa waaqayyo waa'ee keef jedhe wabii darbaa jira bareecha ameeni. Namni torban kana namattu misiraachoon bilbilee madhee amanuu jira gidduu maatiitti ta'u waldaatti ta'u hiriyaatti ta'u misiraachoon hima namatti nama harka isaa ol kaafate maqaa yesuus nama harka ol kaase kanarraa haa jalqabu. Iyya jabaadhaan misiraachoon hima jedha bareechaati. Asii kadhanna waajjira mootummaa siif galu. Asii kadhanna maatii kee bira siif galu. Asii kadhanna imbaasii biyya garaagaraa siif galu. Asii kadhanna torbanarraa galateeffannaa fidii kottu maqaa Yesuus Kiristoosiiti. Galateeffadhaa gooftaa bareechaati. Hallelujah. Waaqayyo kuno kadhannaa keetti deebisii ta'e waaqa siif waate keessumaa mucaa kee yeroo sana daxxilaa lufe ulfata ture hallisaa. Garuu daquu yaaddoo ture minii haalli karaa yaaddoo ture naan jette. Jechuun haaluma qilleensaa sirrii ta'uu dhiiseeti malee ani immoo yaaduu dhiisee miti. Bokkaan roobee? Makiinaan hin jiru hin deemu biyya keenya fageenya sa'aatii 6 fageessee buusa makiinaan deemee galuu immoo nulfaata. Garuu Yesuus garuu sii dhaqe. Naa dhaqe. Waaqa akkasitti si gargaare kaname guddummaasaa namaaf dhowwaachuu nama dhaggeessamee akkamitti ibsita? An akka kootiitti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Inni guddaan gaafa mucaan koo dhukkubsattee mataan xiraa'u abdii kutannaa isa guddaa keessan galee garuu naafa dhugaadha naafa yitee yaanne anigaa paastariidhuma kadhachisiifadheetaniini waaqayyo akka fedha sanaaf haa godhu jedhee hin dhufe gaafa dhufu gini waaqayyo garaa koo laalee mucaan koo naaf fayyis adara intini guddaa ergaa guddaa kan inni isinii dhaamu namni imaanaa waaqayyo waaqayyo olmaa isinii hoolee imaanaa waaqayyo nyaatina ani iyyuu fayyee ka'ee dhugaa ba'umsa sodaadhe natti deebi'ee amma immoo waaqayyotu na gargaare. Amma waaqa si gargaare. Gaafa sitti deebite indamu. Dhugaa ba'umsaaf baay'ee sodaachaa turti. Baay'ee sodaadhaan immoo namummaa koo keessatti gaafa namni na ilaalu maal godhee dhugaa baay'ee nan sodaadha. Har'a garuu sodaan sirraa badde. Amma garuu gammachuu keessa koo guutee waan ta'eef hin badeen. Dhugaan baatte gaafa dhiiftee galtu sitti deebi'ee ammas dhiiga tufte. Ishee. Dhiiga tufeenii
dhugaa bahuu sodaaddeetanii obboleettiin koo ayyaantu hin jirti dhugaa bahuu sodaaddeetanii mee akkatti paastariin naa kadhataniin fayyee dhugaa bahuu sodaaddeetanii natti deebi'een jedheen gaafa kana bishaan dibataa wayii biraa qabdi bishaan kadhataa bitattee achiin bishaan kadhataa biraan qabaa afaanitti qicadhuu naan jette jennaan afaanitti fuudhee qicadhee yaa waaqayyo bakka anatu si yakkee anatu balleesse yakkaa koo natti lakkaayin sichimmoo akkan dhugaa bahu na gargaareedhen innum sana waaqayyoon kadhadhe. Saboda sarraacitee nufte. Narraacitee nan fayyi. Saboda nufte kunoo. Nan dhufe kunoo. Waaw. Galateeffadha. Isaan fayyaa fi kunoo saba amma kanatu si ilaali. Ganammoo YouTube irratti hunduma si ilaala. Hojii kana boodammoo TV irratti immoo hunduma si ilaala dhokachuun afeera. Amin jedhi ka. Amen. Miirri dhokadhu kana boodatan hallelujah. Hin dhokadhu jedha ayyaati. Galataaf sinaa dhaabu eebbifamii eebbaaf ta'ii nagannaki nagalateeffadhaa fi waaqayyo.